Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken har'a itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin waliin marii gaggeessanii jiru. Obbo Dammaqee Mokonnin Finfinnee keessatti isin simachuu keenyaaf gammanneerra. Jila kabajamaa kana waliin walgahii akkasii gaggeessuun keenya kabajaa fi mirga jedhaniiru. Hariiroo biyyootii lameen gidduu jiru cimsuu fi kan hundee fageeffate gochuuf akkasumas yeroo seena qabeessa ta'e kanatti waan dhuftaniif galatoomaa. Hariiroo bara dheeraa waan qabnuuf yeroon itti haaromsinuu fi gara fuula duraatti tarkaanfachiisnu ammaa jedhan. Kanaaf kabajamoo Blinken baga gara Finfinneetti dhuftan waan dhuftaniifis galatoomaa jedhan obbo Dammaqeen. Blinken gama isaaniitiin har'a asitti nu simachuu keessaniif baay'ee galatoomaa eega jedhanii booda Afrikaatti deebi'uun baay'ee gaariidha. Keessumaa immoo Itiyoophiyaatti jedhan. Yeroo abdiin nagaa gama kaabaa qabatee fi gara fuula duraatti tarkaanfachuun itti fufee jiru kan ilaalcha keessa galchuun baay'ee gaariidha jedhan. Waa'ee sanaa isin waliin akkasumas muummicha ministeeraa waliin warra hariiroo Yuunaayitid Isteetsi fi Itiyoophiyaa daran cimsan hunda waliin haasa'uuf hawwii guddaan eega jedhan Blinken. Itti fufanis waan hojjetamuu qabu baay'ee jira. Hunda caalaa barbaachisaan garuu nageenya amma kaaba biyyattii keessatti qabate san gadi fageenyaan itti fufuu fi yeroo deemnu walitti dhufeenya keenya cimsuudha. Garuu simannaa baay'ee ho'aa nu gootaniif galatoomaa. Guyyaa kana jalqabuuf buna gaarii nu afeertaniif galatoomaa. Haasaa keenya jalqabuuf karaa baay'ee gaariidha galatoomaa jedhan Blinken. Dhimmoota bal'aa kan hojiirra oolfama waliigaltee diinummaa dhaabuuf tolfame irraa kaasee hanga haala diinagdee Itiyoophiyaa fi dhimmoota nagaaf nageenya naannoo irratti mari'achuu isaanii ministiriin haajaa alaa Itiyoophiyaa tiwiitara ofii irratti barreessee jira. Blinken har'a waaree booda muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliinis ni mari'atu jedhamee eegama. Dippiloomatii olaanaa kan Ameerikaa kun adeemsa nagaa deeggaruu fi walitti dhufeenya haaromsuuf jecha kibxata kaleessaa galgala Finfinnee kaseenan yoo ta'u waldhabdeen waraanaa gara jabummaan waggaa lamaaf Itiyoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffamee ture hordofee hariiroo jiru jabeessuu fi bara 2020 mootummaan federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waraanni eega ka'ee booda qondaalli Yuunaayitid Isteetsi ka sadarkaa olaanaa Itiyoophiyaa daawwachuudhaaf Blinken isaan jalqabaati. Dippiloomaatiin kun har'a waaree booda Yuunivarsiitii Finfinnee galma Raas Mokonnin keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennuuf saganteeffamee jira.